Aftu sanirra dabara talammaatti ija talammaa lamman dhugatti nama biyya tana kasaararraa oolche angaafa inni ol ba'ee amma duras dubbadheen jira gaafa inni ol ba'ee gooftaan keenya ummata sabboonummaan Oromoo gaasa qabsooti gaafa inni jeen rafee bule anangam beekutti waliinis saasee ejjennoonni qabu sirriitti hin beeka lamman amaanaa teessanii nyaanne Oromoo hin ganne hangammatti. Professor kompiitara kiyya sangamma homaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka. Yoo akka kiyyattis feesbuuk irra maxxansuu baate bikka gaarii Oromoodhaaf kaayee jira. Abbaa Gadaatti hin kenne beeksisatti miti. Abbaa Gadaatiis kenne. Allammaaniin amaanaa ta'e isan hangammaan nyaanne gara fuuldurallee nyaanne warri immoo isa afaan qabu barbaadan miliyoonaa isa duuba jira. Lammaan har'aas borus gaafa Oromoodhaaf waan guddaa buusuuf ta'a ni buusaas waan dandeettii isaa beekumsa isaa keessa nusa takka hin fayyadamne nuti. Maaliif hin gajjimsa? Laal shira tokko deemu jira biyya kanatti. Jallaa keenyaa fi warri kun wal ta'anii sabboontota Oromoo doorsisuu barbaadan, maqaa balleessuu barbaadan, xureessuu barbaadan abadan hin ta'u sun hin abadan we will never surrender kanatti. Kanaafuu obboleeyyan keenya ka waan akkasii yaaluun dhagaya baadii sagalit dhalanne 99 miti. Nuti Elemogiltuutu irraa hafne, Taaddasaa Birruutu irraa hafne, Baarootumsaatu irraa hafne. Duuti isaan fudhatte nu bika geessisu hin qabdu yoo dhumne isaanuma jannatatti dabalamna malee Oromoo hin gannu hin gurgurru jechuudha. Kanaafuu abshira qaallichi gabaabaan sun hedduun haasa'u beektaa hoggaa haasa'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan yeroo gabaabaatti lakkaa'ee akka isinitti hin deebi'u shakkiin qabu hangasii obsaaf jaalalaaf kabajaan keessa naa turun jaa nagaan naa tura. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork mariin hoggansii sadarkaa olaanoo koongiransii federaalistii Oromoo hawaasa Harargee Baatii fi naannoo Harariitii wajjin taasisaa ture kan isin biraan geenye kanumaan raawwateeti jira. Qophii kana qopheessuudhaan an kan isinii wajjin ture Uudii Muusaatii ogeessa kaameraatii fi idiitara keenya Naasir Obbo wajjin ta'uun qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanaaf wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna.